namni Waaqayyoon sodaatu kunoo akkanatti ni eebbifama. Faaruu Daawit boqonnaa 127 lakkoofsa 4. Akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo banneerra ati nu deebistee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo banneerra ati nu deebistee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee. Qulqulluu Phexros kan waamame sagalee keetiin hundeen saachime namoota hedduu sobee barsiise karaa jireenyaa sitti agarsiise akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo banneerra ati nu deebistee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee. Saa'ol jedhamu namni beekamu iddoo duraarraa gaafa waamamu sagalee keetiin gootamenne gaddi hedduu isaatiin ni koofadenne Akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo banneerra ati nu deebistee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee. Kaasneen xumurroo maqaa isaanii hojii gaarummaa kan hojjetanii situu filaatee iddoo naatti isaaniif jedhee nu deessiyaatee Akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo banneerra ati nu deebistee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee. Suura isaanii ittiin jiraanna hojii isaaniitiin sinii yaadanna situu kenneefi maqaa hin banne cimsii nu eegi nu saakkan kufne akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo banneerra ati nu deebistee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee ulfaadhu Gooftaa kan nu waamattee harka ormaarraa nu deebifattee akka jaalala kee ati nu eebbistee iddoo